ماني ما عرفت أسيت يا روسا تاكسي تفسنا ترسي أدون ساكنو نجوبي تاكسي أبي ميلا كوتي كنو ميلي كنا يتهرب إيفهم تلا دورك كننجر إيفهم أو دورك كننجر تاكسي نترسي ركنا تاكسي تريدي رفندراتي ميلا أفريتات أفري كونكولاتا تنوسي بالتي دوت سيفامي أنا إيه أم دورك كننجر أما كوجت كونكولاتا برا تشوف سبعة كده ها أجهزة إيه غير كأجالو سيدو فكرة فندا تل نتكلم بارو حالك وتقول كمله تو ركني جرو كناني تل أجهزة كونكولاتا إتبارا برد أنا أقول چال جد एक drop om bite jede kali mo konkolata of mo sibira ka om barbar sidale إني نافذ جورا otun tayine ana kala jechura atun tibarate gati of dandese yi konkolati yaro konkolati ftu bare يا kambra كل باي أنا ما قمت شيء زربي thank you atta moji هوجي جت هوجي ما تجرت سوجي كماني ما بكرار ولا ما بكرار دين ما تريكي قرامي تاني ما تكينا كنو قال مرجان جلو أبي تاي يعني أبشر ما قبضت كنا رتمو بوتكي تنوسي ها سيب بيتام لكيسه بوتكي تنوسي بكرو أول سيجود أنا ما كنا سوما كنا أنا ما سوما كنا iya din lagi sih masih ini bukan gitu awantan semua sih sih abjulah gitu kan kalau ini aja kau kenapa sih berapa sih abjulah semua algoritma lagi abjulah cari begini sih semua kufa akadawi di dia nak murah kenapa bisa renarkan iya deh. Ani apa kalian ambar baru masih ya? Bara ijolumma ko ti yaro daga gumma ko ti sana. Baye da dabe na. Baye na gamte. O jede baye bue. Jede sitimu. Guyan da daba ole kunta dan bulenjir. Guyan da daba ole oto firam imbasi kalian kin hujjata ole tuta dan bulenjir. Da dabi da. Dan tapi sunu Muhammad darbe galani waqi na do kun tinu darbe amma bashan narum barbada halaka keti odin Madabatta fanulai siti jubate galei Mabjalatta jarsa dargaggo kako malei Takana oksin jedami Mina mokati fitami Tole Ofi ke yadanum tabar Facafannan boqqolloodha kan darbannaan lafan buune Yoo jaalatan dargaggeessaa kan hammannaan lafan quufne Direttaan suutuma deemaa kan jamaaleen yoo baraatu Shugar daadiimaaf jibbitaa jaarsaaf xaaborraa waa nyaatu Kottu nyaata. Lafa deemtuu makiinaadhaa fadhiinisi uffachiisa. Shittoof qaamisiisi bitee jaarsisi bashannansiisa. Kabinaa boolsiisi kaa'ee booliif baay'eedhaan si baasa. Dargaggeessa harka duwwaadha.
barsiisa. Jaarsi dur buddeena nyaata aannaanii tabbuukateeti. Innammaa fiiguu barbaada sumuunii guduunfateeti. Innaa baraa ijoollummaasa waa tokkoon qabuu qabeenya. Sabbaa keessatti na beekta. Jaalala bituu barbaada. Salphina dulluma keessa. Salphadhu. Gaftirraa sosocho'eera moolee nyaata sangaanii. Addunyaan kun buburreedhaa cubbuu baaranaa na baasi. Addunyaan kun buburreedhaa cubbuu baaranaa na baasi. Sis warri manaa si waamu abbaa guddaa Oo gara maatii. nagattee sadeemuufi. Andur baraa ijoollummaa fuudhan ergamaa warra gootii. Kanammaa bashannanuufis kunoo eeboo majaraati. Ijoolleen ammaa buusuudhaan uumaa dhaabattee gacheessi. Bareedduu tiyya yaboontu. Warra keessaa gallaa kottu. Har'a wantan si barbaadee fi kanaan duras hojjetaa dhiiraatis naaf iddeetta kan dubartoota mana keessa hojjetanus naaf iddeetta. Jarri kun garuu baay'ee ciccimoota. Kanaaf baay'eedhaan si galateeffadha. Amma immoo wanta nama si barbaadee fi maasii bahee yeroon gara manaa kana deemu yeroon immoo achi as deebi'u kashlabbootiin kun na ildiimuu jalqabdeetti. Kanaafuu kan akka boodigaardii cimaasaa. Boodigaardii kana man kushii turkii bushii kan jedhan kana yamma ijoolleen tokko wuxxifattu jettu. Karaatee kana? Eeyyee maqaa isaatuun harkaa badeetti. Kan akkasii kana fa'aa ootuu na argite jette qorichi jaraa kana. Amma ammaatti an maamilli koo hedduu jiru. Maamila koo sanaa fi waan gaarii waan namichi itti gammadu malee an akka warra amma qarshii duwwaa barbaade waan hin taane fidee namatti hin kenne. Kanaafi isinii waan tokko rakkoon hin jiru amma ganda keenya keessatti kan beekamaa kan muka yaabdu tokko la kan akka muka yaabu tokko. Wobii kan qabana ta'an. Isaan rakkina hin jiru muka yaabu isiniin jedheef isin niisaati waan amma akka xinnoo shiijaan sin laalteera kan fuudhee. Kanaan barbaade. Isan sinii fida. Haa ta'uudha. Boodigaardii immoo kana booda sin barbaachisaa. Maal Hin ta'u hojjettu hin bashannantu boodigaardii tokko sin barbaachisaadha. Kanumaan dura kophaa deemuun balleessitan kanaan dura. Egaa qabeenyaan furdaa taanee yeroo kophaa deemnu immoo haphii ta'uun kun hin barbaachisu meegaa jedhe. Nama meeqan gidduudhuma kana nama meeqan qacare. Kanuma akka kootii barbaadu kana. Kanuma akka keessanii. Boodigaardii kana. Boodigaardii kana naatu har'a sinii fida. Har'a galgala. Jedhe Rabbi. waan gaarii naaf di kottu gadara. Ana abboossanii. Tole. Jedhaa nagaa. Tole. Kanagaa egaa shii sana sinii dhaabbatinaa gaa. Oomtuu rakkinni hin jiru. Oomtuu. Ati waan gaarii naaf hin naane waan gaarii argattee galta. Anaa manaa isatti. Haa ta'u. Seenaa. Akkam oolte? Akkam jirtu? Fayyaartu? Jirtaay? Akkam. Fayyaa jirtu? Attam. Akkam. Sana isinii argeera. Hiddeen? Seensisuu? Eh. Kottu bara. Taa'e. Dubbisi. Isaanii balbala. Egaa kanan jedhe sana isa kana. Qabituun. Kana naaf hittu. Cimaan. Baay'ee. Baay'ee Kan jechuudha. fiilmii chaayinaa kan kooriyaa kan maali wanti inni ilaalin hin jiru isiniin jedhe. Kuni laa gurbattiin kun karaatee chaayinaa, karaatee kooriyaa kan kamiiyyuu ilaaltee fixxeetti.
ilaaltee fixxeetti ganda keessatti maqaan ishee beektu jeetiliin jedhu ganda keessanii Jeetli. isa fiilmii hunda ilaalti fiilmii kaaraatee ishiin ilaalla hin jiru Achi biyya Chaayinaa dhaqee faaduuf. lakkisaa fiilmii jala ilaala Wajjiniin ilaalaa baate. ilaalaa fiilmii ilaaluutti beekamaadha Fiilmii ilaaluutti. kun waa tokko namni akka jettee Ehe. ija keessatti ilaallaa xaraf jettee ijarra buute jechaadha kana ishii kun Kanaaf kanatu ana eega. Kanatu na eegaa. Boodii gaarri jechuun kana jeetilii jedhuun ganda keessatti jeetilii jedhuun jechuudha. Kai meeqa turuba? Kana kun eegaa kan ofiiyyuu kan ofiin eegne kun. akkam Maal jedha kun? Mee kanatu eegaa hin jedhe. Kana mun jedhe. Kun eegaa hin jedhe. Baktaatasin Boodii gaarri jechuun kana isi jedhe. Kana inni boodii gaarri. kanan beekani keessa siisinii qalloo keessi migiraatii ennaa isinii jalmaadhinna namannesin Natti taphattaa yaati. Natti qoostaa. Hojiin kee jalqabaa gaariidha jennaan dhumarratti immoo natti taphattaa isin jedheen. Yoo naaf iddee jette waan cimaa waan gaariidhaa ta'e. rakkinan qabu amma siniin fidan borii isa boriin sinii fidu borganam Mee ilaalla. borganam Ilaalla. borganam mana biiroo kan tanu jedhaaga Nagaatti. natu sinii fida Nagaatti ilma koo dhiifama. Deemu. Nagaatti. Caallu fayyadii baradhu ati. Dhageesse? Seenaa. fayyaa oltanii Akkam akkam jirtu fayyaa keetii? har'a milkaa'eet wannuuri kan kaleessaa sana guutee fideera Akkuma kasa kaleessaa sana immoo kan ta'an. jechuun egaa omaan jiru mi'a isa sana ilaala sammaadha ilaalaa isin yaala jira warra seenu Fiddeen dhuftee? fideen dhufe Teeri jedhiin gaa. tole orseen egaa isa barbaadanii egaa kanan siniin jedhe kan sinii ta'u isa kana laa kan akka barbaaddanitti kan dhiibee jennaan kashaladhee tokko simbiraa tamsaatee baqatti ija isaatii ilaaluu waran anan akkanitti dhiibee ilaalu tokko si lafarraa dhabamte akka tisiisa akka kana hojiin koo gaaraa gartanii seenaan sammuu gabaabaatti yoo isinitti mee hanqaaquu buuphaa 12 fi daabboo 12 nyaata. Ciree ganam. Guyyaa immoo hoolaa luka hoolaa 2 fi buddeena 5. Guutuudhuma. Luka hoolaa 2 maal qabdi? Luka hoolaa 2 buddeena 5. Galgala immoo ana sinachi teessanii bashannantanii oskii keessan maal keessan nugdanuu biraa saatii tokko duwwaa jala keessu. Saatinii tokko. Saatii tokko duwwaa jala keessu kochee immoo kochee 2 irratti bittuu fi waadii tokko sitti dabaltan ofis rakkinaan qabu. Kana jechaadha. Kochee 2. Waadii tokko. Haa ta'u. Nama isinitti hin fakkaatin cima akkamii seetan biyya Chaayinaatti waggaa 7 barate. Waggaa 7. Guyyaa 7 immoo naa'umsa barate. Dhiisaa isiniin jedhee sukkuumuudha malee dha'uu miti. Amma kanaan duraayi. Amma kanaan duratti namni 2 harkatti badeera. Nama 2 harkatti bade. Galaafate. Yoksaan maan jirama malee. Amma qeengadda kana immoo abbaadhuma kanaan dura biraa hojjetaa ture. So qeendaree wajjin gaarbitee hojjetaa ture biraa wal dhabanii
Birii dhibba shan irratti namichis waanuma baaramaa ta'e malee birii dhibba shan miti kuma shanoo kenneen maal qaba dhibba shan irratti waan lolanii sukkuumee ila akkas godhee daakuu godhee lafa kaa'ee isa qaxareedha. isa hojjetaa jiru daakuu godhee lafa kaa'ee namicha immoo hospitaala ciisee jira. Namtichi isa qaxareedha. Birii dhibba shan irratti waan lolanii Maalirratti naan jettee? birii dhibba shan irratti waan lolanii sukkuumee Mindaan isaa meeqaayi? kuma sadii dhibba shan jiraatti nyaanni sin bira jecha nyaanni siin silaa Manaa nyaata. Ishiin silaa gaa ishiin sila siniin jedhe Manumaa sin nyaata. qopheessa ishiin sila siniin jedhe kuma sadii dhibba shan rakasaa tola tola siniin jedhe Akka hojjettu? Urrii nagaa. Yaare? Sittani maanu akka hojjettu? Birrii meeqaanii dhowwate namichi? birii dhibba shan dhowwatee jiru takkoota isaa afaan keessa wal ba'anii birii kuma sadii kennee fi birii dhibba shanii qoy booda sii kenna irratti laa akkasuma akkuma waraqataa wayii akkuma akkana baroo sukkuumee lafa Akka hojjettu? Siifan bilbila galgala. Galgala siifan bilbila. Galgala siifan bilbila anu yeroo sana fiddeen dhuftaati. isa moo Namni tokko shimmoo naa bilbileetu. tol Si gana? Shaayii akkuma shaayii wayii xixiqqeetii gabbee naa bilbilsi. wayii jettanii naa bilbiltuu Siifan bilbilan. amma ittiin qoqqoomnee immoo Ittan qophaa'ee taani anuu sittan tole egaa suuta jaliiti. ay nama seetanii akka goonaanii ila akka jennaan akkoo gubtiin namni Ingaa meeroodha. Ingaa anuu sittan. Ifan bilbilaanu. Egaa bilbilaa kan hin bahin egaa bilbilaa namni kun isin hin bahin jedha Nagaatti. Nagaatti. Mees deebi. Mees deebi. Mees deebi. naguma Anuu siifan bilbil. Siifan bilbil. Siifan Nagaatti. bilbil. Nagaatti. nagaatti egaa Nagaatti.
tullumi sitti fakkaatan. Dulloomu keessaan maa wallaaltanii torbaatamaa ta'a umriin keessanii. Duraan umrii koo yoomna gaafatte kan si gaafadhee tuulee kan jette erganaa guuttee isaan ayyaadu tullumaan kaasee dhaaniin barbaadu. Dugdanaan kutte tullumee jette anuusiin guutaa kanaatti jette akka eebba koo sirriitti argadhu yaroon si waamu jabiina kottu. Isin cimaadhaa jaarsaaf shalaa hin irraanfannee ammas jaalalaa. Eka kuusaankee kunna jaalala egaa shaggee koomse fuddeen galaa. Qabeenya keessaan kan mana falaa na mallatteessaa na guddaa galaa. Mormi keessan kun garuu dhiifama yeroo haasoftaan maal ta'e rooma. Inni haa ta'u kan jedhu ani hunda naaguunaan ani keessanii. Yeroon fedhii keessan guutuu ani dugda naa kutte maanaan jettanii akka dadhabdan yoo beektan kana keessan dulluma nan komatina. Ta'us gaaffii koo naaguunaan dura isin jaalachuuf yaada fuuldura. Erga jaalalli sirraana qabe hundaan si guutaa amma ladhabe.